Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Burteeloo akkam jirtu nagaa keessaniin alhamdulillah nagaa kiyya galata rabbi. Har'a ammoo kun walitti deebinee jirra inshaallah akkaataa haala itti hojjetatan isinii qabadheen dhufe amma dhumaatti na wajjin tura isinin jedha subscribe illee nama godha like illee godha isinin jedha yoo isinitti tole. Akkasumas waan sirreessuu qabu komentii jalatti naaf barreessaa isinin jedha inshaallah. Amma karaa hojiitti wajjin deemna jechuudha. Zayita nuusa koobiidha. Bishaan kooba tokko kooba akkanaa jechuudha. Inqulaali 3 keeka jaayiza isa kanaadha. Hunduyyuu irraa qaba jechuudha. Akkuma argitan watar jala zayita nuus inqulaali 3 achi ka'een rukuta jechuudha. Yoo kana dhabdan illee shiboo wayinii jira warra mana arabaa keessa jirtan isaan rukutuu dandeessu isin jedha inshaallah. Shiboo mana arabaa keessa inni jira wanti akka hadiidaa wayii jechuudha. Kan akkanaa ta'e isaallee rukutuu dandeessu isin jedha. Amma daqiiqatti naqadha. Amma daqiiqatti naqee naa rukuta jechuudha. Akkuma argitan kun akkuma argitan rukutaatiin jira. Baaseetiin jira jechuudha. Akkuma argitan rukutamee kun wal nyaatee jira. Amma gastii rasa kanaan siniyaa keessa kaadha akka inni siniyaatti hin qabanneef jecha. Siniyaa keessa kaa'an jira kun amma siniyaa muree baasee jechuudha. Waraqaa muree jechuudha. Akkuma argitan kun siniyaa gizaazaa zayitiitti naqa kan ittiin qabanne jechuudha. Amma kun foroona keessa kaa'eera oovirii jechuudha. Akkuma argitan daqiiqaa 20dha. Daqiiqaa 20 nasfilaa argitan akkuma argitan kun nasfilaa tokkoon naqadha. Siniyaa kophaatti jechuudha. Gishtaadha. Gishtaa baalamu. Kunummaa dirammuna kan keekaate dirammuna waayatadha ingiliffaan kun kana jechuudha. Namni wallaaltan hin jirtan mana arabaa keessa warra jirtan jechuudha. Achi jubna keeriidha. Jubna keerii abbaa isaaniitti xaqqabamaa jechuudha. Akkuma argitan
tokko na hojii hojjeta harka tokko waraabaa waan hin jiruuf viidiyoon dheerata dhiifama isiniin jedha mana roobota jechuudha markatanii jalatti naqeera akkuma argitan geeshtaa silaatii fi waan walatti rukutee xiqqee jechuudha. Achikeen kana naqaa jechuudha. Yoo barbaaddanis murtanii gaditti garagayaanii bakka lamatti baastanii jechuudha. Bakka lamatti baastanii leebsaa fi yaani xiqqoo tokkotti naqxanii gochuu dandeessu. Amma leebsaa fi waan itti naquun barbaanne akkas firfireen godhe jechuudha. Biskoota wajjin waan hin godhuuf biskoota akkasitti itti godhee leebsaa fi waliin jechuudha. Marra keessan dirrabsa. Nuti namoota dubseera. Masih ada sentra jika mas biskot ranake kuma kanatti ranake sentra jechuudha. Jika nutella walla lenjaro nutella keessatti naqee qoratiin kun akkas godhee jechuudha. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض